waamichi silkii keetillee sirbadha. Ofii keetii yeroo sirbituun argama. Maala saaxilta akka Solomoon nama sirba sirbee jira. Solomoon nama faaruu wedduu caalu jedhami. Maaliif Solomoon jedhamu sun wedduu caalu jedha. Garuu waa'ee harma minaamina haasaa, waa'ee hidhii minaamina haasaa miti. Hidhiin kee baay'ee mi'aa jedhan, harmi kee akkana jedha. Baay'ee bakka nama ho'isa miti. Namni si mude jiraa hojjechuu barbaadeen. Musliimas, Peentees, Kaatolikis, Ortodoksiis waan hammatu akka Oromoo fakkaatutti hojjechuun barbaada. Fireemii kitaaba qulqulluudhaan jechuudha. Haalduree minaamina kana baay'eetti baay'isuun barbaadu. Macaafni qulqulluun hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ilmaan Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'aa jedha. Maal Kiristoos ilmaan Waaqayyoo jechuudhaaf Waaqa jechuun walitti dhufeenyi isaa gidduu jiru maalidha? Akka Itoophiyaatti immoo Itoophiyaan guutuun ijji ishee gara Wallaggaatti ta'a. Maaliif beekumsa haaraa biyya kanarratti fiduu jechuun maraataa jedhamuudhaaf murteeffachuu qabdu. Abdu'al Laqqool siin jechuu danda'a. Namoonni irreechi amantaa waaqa tolfamaati jedhanii yaadan jiru. Ati akka hojjetaa mana sagadaa tokkootti isa kana akkamitti ilaalta? Addaamis waaqeffataadha jedhee namana. Abrahaamis waaqeffataadha jedhee namana. Gooftaan Yesuus Kiristoosis waaqeffataadha jedhee namana. Paawulos faas waaqeffataadha. Akka bara kakuu moofaatti. Akka kwaaraatti illee siifan fida. Jedhan gannatti immoo yommuu ilaaltu bishaan laggeen afuriin kan marfamteedha. Waaqeffataan illee laga deemee waaqeffata jechuudha. Namni utuu abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti namanee jireenya qaba jettee yaadda? Turriyyee mandara keessaa kun immoo naan rabsa. Ani waaqaa gadii garuu immoo uumamaa oli jetteetu asuftoon nagee. Maal jechuu barbaadde? Sirriidha maali. Hashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa keenya addaa kan dirree yaadaa namoonni hundumtuu dhufanii yaada qaban irratti gumaachanidha. Kanaaf qophii keenya irraatiin nama jabaa tokko keessumaa jabaa tokkoon qabadee dhiyaadhee waliin turtii keenya irraa waa'ee iddoo kabartaan homaa shakkiin qabu hamma dhumaatti akka nu wajjiniin taatan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Sagantaa kana keessatti qindeessuudhaan tekniikaan jechuudha Raajaa Dingataatiif faarfataa Saameen wajjiniin jiru hamma dhumaatti akka nu hordoftan asumaan isin afeeruun barbaada. Gara keessumaa kootan isin dabarsa. Isa dura garuu keessummaan koo har'aa nama baay'ee jaallatamaa keessumaa immoo dhiyeenya kanaa siyaasaa fi amantaa kan saba Oromoo giddu godhate keessatti nama gahee guddaa baataa jirudha. Keessumaan koo har'aa Apoostil Kafaaloo Tufaati yookaan immoo ergamaa jechuudha. Apoostil jechuun ergamaa Kafaaloo Tufaa wajjin turtii taasifnuu qabaannaa. Isaa wajjin turtii taasifnuu keessatti amma dhumaatti akka nu hordoftan immoo isin afeeruun barbaada. Gara keessumaa kootan isin dabarsaa ayyaataan nu hordofa. Ergamaa Kafaaloo afeerraa keenya simattee iddoo kanatti argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomuu jechuun jaalladha. Thank you. Galatoomii Shiraatillee. Ati gaa ji'a 2-3 duratti wal agarree gaaffii deebii bareedaa tokko taasifnee turre qophii ayyaana Faasikaa irratti sanatti baay'ee gammadeera. Kanaaf deebitee ergamuu keetti baay'ee gammadeera. Mee kaffeen ati ergamaadha? Baataa miti. Ergamaa jechuun namni tajaajila waldaa warra kiristaanaa kan warra wangeelaa keessatti sadarkaa ergamaa jedhamu irra kan ga'u gaafa maal hojjetudha? Egaa akkuma kitaaba qulqulluutti yoo deemne bal'isnee ilaalle waa baay'eedha hunduu ergamaadha. Bal'isnee ilaalle hunduu biyya lafaa kanatti yoo dhufu ergama mataa isaa qabatee dhufa. Ergamaadha hunduu. Akka kitaaba qulqulluutti garuma keenyatti finnee immoo yommuu ilaallu tokkoffaa nama Kiristoos ijaan argee yookaan immoo Kiristoos wajji hariiroo qabu jechuudha. Inni lammaffaa immoo the spirit of boldness ergamtoota irratti yeroo baay'ee spirit hafuurri ija jabinaa jira. Hafuurri ija jabinaa jechuun hafuura ija jabinaa qofa osoo hin ta'in hafuura beekumsaa illee hin qabu. Hafuura ogummaadhaan dubbachuu yookaan immoo sagalee ogummaadhaan dabarsuu yookaan immoo ergaa ogummaadhaan dabarsuu kana hin qabu. Kana barumsa irratti fookas godhu akkasumas iddoo garaagaraa deemanii bakka namni jabaatee yookaan immoo maalinni jabinaan itti seenee bakka namni seenuu hin dandeenye baawundarii cabuu hin dandeenye keessa cabsanii namoota seenanidha. Namoonni akkanaa kun kennaa akkanaa qabu jechuudha. Oofisii kana qabu jechuudha. Kiristoos ijaan argitee namni naan jedhu jiraachuu danda'a tasaas keessa ijaan argitee kan jedhu amma ijaan amman argu hafuuraan garuu na keessa jira ammallee na waliin jiraata jechuudha. Egaa isa wajjin jiraachuu caalaa arguun hin jiru. Kanaaf na keessa jiran jedhee namana. Ija jabinni kiyyas isuma. Humni kiyyas isuma.
waan na ergee sana akka raawwadhus humna kan naa kennu isuma inni na wajjin jira yoon ka'uun yoon deemu yoon rafu ana hojii jira anuma keessa jira jechuudha. Kanaaf jireenyi kiyya Kiristoos wajjin anaaf jireenyi Kiristoos jechuun jireenya amma jiraachaa jiru kun jireenya inni ana keessa jiraatu kana malee anaa miti jechuudha. Kanaafan waan hin tuqamne tuquu nan danda'a waan namni ittiin amanne waan namni sodaatu tuquu nan danda'a. Kuni fakkeenyuma warri waldaa deemtanii ofoo paastaroota keessan gaafattan mallattoowwan kanneen isinitti himu jechuudha. Dirqama baluurraa fudhachuu hin qabdu kana ani kanatti namanu gaariidha namni kadhatee beekamtii walii kennuun gaariidha. Itoophiyaan garuu miqqanyaa waan ta'eef beekamtii kanarratti kanaaf seenaa keenya ofii himannu malee jedhame. Yeroo baay'ee amma kennaa akka apoostulummaa ergamummaa kanaaf raajii nama kan biraatu si muuda. Akka muudama wayiitti fakkaata. Iddoo baay'eetti yerootti namoonni zayitii namatti dhangalatanii nama muudan agarra waanta ta'eef namni si muude jira jechuu barbaadeen anyway gaaffiin kun adeemeera. Karaa gara biraa immoo meeshaa si adeebisu namni si muude kan jedhu ani Waaqayyoo abbaan Kiristoos wajjin adibe. Qorontos lammaffaa irratti akka dubbatutti kan nu waame jedha Kiristoos wajjin immoo kan nu dibe jedha. Kanaaf ani Kiristoos wajjin dibameera jechuudha. Kiristoos mataa waldaa yoo ta'e galeemi mataan yoo dibame bardhaadhaan asuma keessa seeneet qaama hunda geggeessaa miti. Akkasuma kanaaf mataan keenya Kiristoos inni dibamaadha. Inni immoo ana keessa jira. Dibanni isarra jiru ana keessa hundi sosocho'aa jechuudha. Qaama isaatiin. Kanaafiyyuu namni dhufee dibuun irra jiraatu jechuudha. Just recognition beekamtii walii kennuun gaariidha. Akka beekamtitti yuunivarsiitii kana yookaan addunyaa kanatti wanta ijaan mul'atuuf mul'isuudhaaf kana gochuu dandeessa malee xiqqoma wanno jechuudha malee bar kun bishaanuma. Asii biras bishaanuma isaan biras bishaanuma. Zayinnis isaan biras zayita si biras zayita. Isaan bira deemeeti biddan ta'u bar. Garuu beekamtii walii kennuuf galeemi wanti yuunivarsiitiin kun pirinsipilii mataa isaa qaba. Pirinsipilii yuunivarsiitii kanaaf waan kana gochuudha malee dibata Waaqayyo sii kennu namni nun jedhu. Egaa kaffee giti tajaajilummaa akkasii kun ergamaa raajii kan jenne kun kan amantaa kan warra wangeelaa Itoophiyaa keessaa yookaan immoo akkuma addunyaatti amantaa warra Luutiraanii keessaa kan ba'eedha. Ati immoo yeroo darbe amantaaleen Oromoon amantaa jala namoonni kan biraan iddoo godhatanii Oromoo miidhaa turan waan ta'eef amantaan biyya Israa'elii dhufee biyya Israa'elitti deebi'uu qaba jettee yeroo dubbattu dhageera. Maal bisa sana dubbatte amantaa gara biraa tokkos uumuun barbaada gaafa jettuun dhaga'ama. Amantaan biyya Israa'elii dhufee deebi'uu qaba gaafa jettu rakkoon isaa maali? Maal miidhaa saba kanarratti geessiseetu? Amma rakkoon jira beektaa ani maaliif ta'eeti amma wanta akkanaa keessa completely kabaya amma amantaa biyya keessaa nan hundeessa kan jedhe kanaaf hindoom. Amantaa hunda biyya keessaa yommuu jedhu kan hunda hammatudha. Musliimas, Peenxees, Kaatolikis, Ortodoksiis waan hammatu sirriitti qabee akka Oromoo fakkaatutti hojjechuun barbaada. Fireemii kitaaba qulqulluudhaan jechuudha. Kana hongadhu manni amantaa kamiyyuu dhufee waaqeffachuu hin danda'a. Manni amantaa kamiyyuu dhufee achitti barachuu hin danda'a. Maalinni haalduree minamina kana baay'eetti baay'isuun barbaadu. Haaluma salphaadhaan. Na warri Ortodoksii kun achii dhufeet uummata Oromoo irratti badii guddaa geesseera. Wanti Oromoo akka badu godheera. Kan Arabaas akkasuma godheera gara Arsii fi sababii Ortodoksiitiif Oromoon miidhameera waan jettu maaltu jira addatti? Sababii Ortodoksii qofatu biti bara amma dabaleen deemaa jira bara. Ortodoksiin baay'een dubbadhe ani waa'ee Ortodoksii yommuu dubbadhu saamichi lafaayyuu yommuu ilaaltu Oromiyaa keessatti lafti qotee bulaa yommuu saamamu sababa Ortodoksiitiin. Sababa saniin namni muka boocuu samiirra jiraachuu baatus namni amantaadha jedhee gowwummaadhaan yookaan immoo beekumsa dhabuurraan dhufa kuni beekumsa qabaachuun gaariidha jedhee namana. Yeroo tokko tokko beektaa amantaa jijjiiruu wanti bakka garaagaraa deemu miti. Dhugaan beektuu dhugaanis maal isin godha jedhu. Birmaduu isin baasa jedha. Kanaaf dhugaa beekuudha malee Kaatolik, Peenxee isaa miti. Dhugaadha. Uummanni koo dhugaa dhabuudhaan bade jedhaa miti kitaabni. Kanaaf amantaa dhabuudhaan mannoo dhabuudhaan miti. Mana amantaa dhabuudhaan miti. Yookaan hooggantoota amantii dhabuudhaan miti. Dhugaa dhabeeti bade jechuudha. Kanaaf dhugaa beekuu wallaalurraan kun dhufa lafa isaa saamamaa kun eenyummaa isaa akka gatu goota aadaa isaa akka gatu godhama. Kanaaf akka Ortodoksiitti wanta amma jiru iyyuu ilaaltu haguma
irrana gubbaa bita kanatti jedhama. Mana lubummaa ortodoksii gubbaa olaaltu adeemsi kun marti dulli kun marti gaama fakkeenyaaf muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufee boodayyuu ija baasee dhufeera. Maaliif ija baasee jennee gaafachuu qabna. Of gaafachuu qabna yeroo tokko dhokatee ture. Sana booda amma immoo ija baafatee dhufe. Paappaasiin ati eegni hunda ምንድነው sareen Oromoo fi maalii Oromoon yennoo qeesiin qabdu maal ka jedhu waan hunda dubbatan ija baasanii jechuudha. Maal inni kun kana dura bara isaan bulchan sana Oromoon aangoon qabatu Oromoon biyyan bulchu Oromoo aga Mallasaatti jechuudha. Mallasaan amma Oromoodhaaf aangoo kennuun bishaan maalitti kennuudha jedhee iyya nama tokkootiin du'e garuu fi maal argitee ilaal sobaan maqaa nama balleessanii istoorii yookaan immoo seenaa sobaadhaan of tuulanii jiraataniitu Oromoon biyya akka hin bulchine sirriitti hojjechaa turan jechuudha. Ammoo bulchu garuu maal ta'anii ufatti ba'an argitee difeensi gochuu jalqaban jechuudha. Maalinni wanti kun jennee dhaabannee ilaaluu qabna jechuudha. Egaa callisneen dhumnu kanullee waa amma qabnu hin tattaaffanne jechuudha. Kanumaafan ol bahee dubbadhe gara amantaa hundaa yommuu deemu Oromoo irratti miidhaa geesseedha. Fakkeenyaaf gara lixaa yommuu ilaaltu Pirotestaantiin kun achiin galee galanni isaa haa ta'u isiniifis haa ta'u. Maaliif dhugaan yaani dubbadhe yeroo durillee uummata lixaan asiin ammallee nan dubbadhame dhiifama naa godhi. Ammallee dhibeedhaan rakkoo garaagaraa keessa jiru. Anis xiqqoo haalli jiru gaarii mitan sayyuu. Inni lammaffaan YouTube kiyya report godhanii already video upload gochuu hin danda'u. Kanaaf maalinni achirrayyuu bahee namoota qiqindeessee nama 5 warra achi fidee akkaawuntiis bansiisee achumatti support akka godhan gochiisuun barbaadayyuu. YouTube kiyya already video haga kaleessaatti upload gochuu hin danda'u. Egaa sabni bal'aan kun sabni na jaalatu isaanis isan jaaladha. Akkanaaf dhaga'uun barbaada. Garuu haala ammatti jiru kana yoo ilaallee dhibeedhaanis waraanaanis rakkoo baay'ee keessa akka jiran nan dhagaa. Kanaaf haala dandeessanii amma irra caalamoo warra dhibeedhaa fi beelaan dhumaa jiru kan irratti fookas gootanii koreen dhaabate yoo jiraate achirratti wal gargaaruu yoo dhaabanne immoo namni 5 bakka tokkotti yoo jiraattan koree dhaabdanii kolleekt gootanii gara biyyaatti achitti erguudhaan ollaa keessanitti osoo ergitanii beektaa namni fakkeenyaaf diyaaspooraan jira. Diyaaspooraanis eessaa fide hojjeteetuma warri biyya keessas akkasuma wal yaaduu qabna beektaa yeroo tokko qabsoo keessatti warruma alaa kana hoppi koonii tonnoo jenna. Garuu asitti illee warri jiru kun nama 5 fakkeenyaaf 2,200 3,300 saa taatu kolleekt goonee nama 5 sitti osoo kennine ati nama biyya sana achi beektu. Ollaa tokkotti qoricha ebaloo mana akkanaatiif bitaa nama 5 bitaa osoo jette hin bitan haala salphaadhaan namni communicationidhaan teekinooloojiidhaan wal gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaaf waan kana mijeessinee bakka jirtanitti warri kana dhageessan dhugaan dubbadhaa ni gara keessaatti bo'aan dubbadhaa moo kan dubbadhu manni kun qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphate bu'uurallee jechuu hin dandeenya jalqaballee jechuu hin dandeenya. Kaan kakaasee dadammaqsee qabsoo keessatti waan baay'ee hojjetee egaa amma immoo diinnis akka Oromoon biyya bulchu beekeera. Egaa Oromoon aangoo qabatee booda immoo qofaatti immoo waan gatii kafalaniif hin qaban sii galee isaa kaa waliin galanii maal isa dhiisuu qabna. Garuu akkuma diinni ilaaltu san laalla jechuudha garanatti illee. Garuu immoo uummanni kun qofaatti waan gatii kafaluuf hin qabu. Qaamni mootummaatis fookas godhee waan kana irratti hojjechuu qaba jedhee naamana. Qaamni bakka garaagaraatis bakka garaagaraa jiran hunduu ilaalanii uummanni kun qofaasaa obbolaa osoo qabu, fira osoo qabu, uummata kana guutuu osoo qabu ammallee qofaatti dhiphachuu akkuma waliin nu wajjin dura dhiphatan kana ammallee nu wajjin dhiphachuu qabna jedhee naamana. Akkasii gangara lixaa kanallee yoo dhuftu gara peenxeen kun achiin dhufe. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos Wangeelli biyya achirraan galee ifa arginee natti fakkaate yeroo tokko ani ilaalchuma kiyyaanoo diinnis baay'isee kan qoru uummata kana ifni naannoo sanaan waan galeef jedhee yaada. It's a matter of seed. Sanyiidha. That means Christ seed sigaleemi represent ka gootu ati Kiristoos jechuudha. Kanaaf sanyii bineensichaa fi sanyii Kiristoos jidduutti jechuudha lolli kun. Malee akkanatti miti saba Waaqayyooti jechuudha. Akkuma sabni amma Israa'el kun isaan ganaadha ndoon bara Kiristoos dhufe jedhanii honoon jedhan garuu addunyaan guutuun fookasiin isaa Israa'el irra ta'utti akka Itoophiyaatti immoo Itoophiyaan guutuun ijji ishee gara Wallaggaatti ta'a. Maaliif is a matter of seed.
ifni biyyattii tanatti karaa saniin gale jechuudha. Kanaaf garuu immoo dhiibbaan inni immoo irra geesse maal inni Kiristoos eenyummaa keenya hin jibbu. Oromummaa keenya hin jibbu. Waan hin jibbineef dhufe. Waan hin jibbineef karaa sanii wangeelii nutti seene. Garuu immoo aadaa isaanii callee manfas maal jedhanii callee isaa geetii just si galeemi. Geeti bifa wannoo keeti eenyummaa keeti miti uffata akka gattu si godhani. Karri gara musliimaa kunillee immoo wanti Oromoo kun akkuma jiru completely gatanii isa Arabaa kana qofaan inni tuulamaa kun immoo tuulamni xiqqoo hundaa'uun jabaadha. Ganama gaddaasee deemee guyyaa balkaa deemee irreeffatee gala. Biyaas wannoo aadaa ofii tursiifachuudhaaf xiqqoo gatii kafaleera. Dafeen ganne wannoo hundaa'uun dhengadda gara Irreecha kana deemeen ture Istifaanos kana achi deemee gara irreechaatti reeffadhee yoon bahu Kiristaana Istifaanos biraan ga'inna ijoolleen Oromoo kun uffata aadaa Oromoo kana uffatanii namni irreeffatanii deebi'an Kiristaana Istifaanos biroo ga'an jedhanidha. Argitee ani amma wanta jedhamuun ijaan arge maaliifin ganama bataskaana tasaallameet deemee irreeffatee akka galu aadaa ofii akkanatti tursiifate jechuudha. Kanaaf asumaan erga kaaste kaffee namoonni irreechi amantaa waaqa tolfamaati jedhanii yaadan jiru. Ati akka hojjetaa mana sagadaa tokkootti isa kana akkamitti ilaalta? Waaqni tolfame hin jiru kan hin argine. Akka sanitti waaqni tolfames hin jiru. Wanti itti sagadanis hin jiru. Maalirraa kaanii isa kana jedhu jettee yaadda? Ani hundaa'uun waaqeffataan Eden Gannat keessatti jalqabame jedhee namana. Addaamis waaqeffataadha jedhee namana. Abrahaamis waaqeffataadha jedhee namana. Gooftaan Yesuus Kiristoosis waaqeffataadha jedhee namana. Phaawulos faas waaqeffataadha. Loqodichi yookaan immoo afaanichi waaqeffataa jedhu kun yeroo tokko yoo ilaallu afaan Oromoo waan ta'eef afaan seexanaa wanti warri itti fakkaatu jira. Ingiliffaan yoo ta'u worship jedhama. Miti hamma laala argite hiikoo lafatu worship time siin jedha worship time. Agarre kee sitti xiqqaata jechuudha argite. Kanaaf waaqeffataadha waaqeffataa worship ka gootu ati filattee waan worship gootu worship gochuun mirga keeti. Waaqeffataanis ta'e irreechi sararee asitti dhuftee maqaan waaqa keenyaa kun kana malee waaqa biraa waamuu hin dandeessu jedhee seera sitti hojjete hin qabu. Ani yeroo tokko namni bu'ee irreechatti hoomuu baay'ee gaafira. Maal si godhe? Maal nu godhe mee dhiisi pheenxee nan gaafadha maal nu godhe? Mee musliima nan gaafadha maal nu godhe? Ortodoksii nan gaafadha maal nu godhe? Lafa isaa fudhattan malee lafa taakkota akka naa kennaa hin jenne. Galfa waaqeffannaa naa kennaa hin jenne. Gibira asraata kaarnii muraa jedha. Bakka awwaalaatiif kafaltii kafalaa jedha. Kataskaaraa kafalaa hin jenne. Asii biyya Makkaa Madiinaa deemaatii sagadaati kottaa hin jenne baqa maal keessan tuqe min nakkaa homaan tuqne bara argite. Ani yeroo tokko bakka nu nyaanne huqqachuu jaalala. Bakka maaliif kabajni onnoon jedhu itti dhufne malee pheenxummaas qabanne egaa walitti filameti. Ortodoksummaas qabannee musliimummaas qabannee waaqeffataa kanatti Oromoo kanatti itti dhufne malee Oromoon Jarman deemee pheenxeetti makamne Israa'el deemee Jiwishiitti Ortodoksiitti makamne Araba deemee Arabatti Musliimatti makamne asumatti. Eegatti dhufte immoo mana namaa deemtee kabajjeet bakka taa isiin jedhan teechee bakka ka isiin jedhanii kaatee waan nyaadhu isiin jedhan nyaattee bahuu qabda malee aadaa namaa amantii ummanni sabni naaf tola jedhee qabatee tursiisee jiraatetti dhuftee waggaa noo geechuu jiinni tokkoof duulatti banuun yeroo mara kun waliin nun deemsu jechuudha. Kaffee amma akkas jechuun amantaa hundumtuu hordofuu danda'u tura jiraata akka aadaatti jechuu keeti. Hundumatu deema. Haa ta'uyyuu malee garuu abbaan gadaa immoo yeroo darbe miidiyaan achas ba'anii inni kuni aadaa saba kanaa duwwaa otoo hin taane kan amantaa waaqeffataati jedhanii turan. Maarree waaqeffatta maal rakkoo qaba? Amma akka Koy isaan maal waaqeffatan? garaas gaafachuuf hin deema isaan maal waaqeffatan? Laa argite isaan amma egaa gara addaamitti haa deebi'usiif. Argite indoom waaqeffataan kun kitaaba qulqulluu wajjii walitti dhiyaata jedhee nama. Akka bara kakuu moofaatti. Kakuu haaraatti illee siifan fida. Kakuu haaraatti illee siifan fida. Akka bara kakuu moofaatti gara addaam yoo deemtu addaam Waaqayyoon erga uume booda Eden Gannat jidduu walakkaatti kaayee isa jedhaa miti. Eden Gannat immoo yommuu ilaaltu bishaan laggeen afuriin kan marfamteedha.
Waaqeffataan illee laga deemee waaqeffata jechuudha. Walitti dhufeenya qaba jechuudha. Argitee? Fakkeenyaaf sagaleen Waaqayyoo bishaaniin fakkeeffama yeroo tokko tokko. Bishaan sagalee Waaqayyootiin fakkeenyaaf maal jedhaa? Hafuurri Waaqayyoos bishaanirra balali'a ture jechuun bishaan amma Yordaanos kanaa miti. Sagalicha bishaan ka jedhu yeroo san kitaaba qulqulluu irratti yommuu ilaaltu referensii garaagaraa yommuu dubbistu sagalicharra hafuurri Waaqayyoo balali'a ture jechuun sagalicharra jira jechuudha. Bishaan jedhu sun sagalee bakka bu'a jechuudha. Egaa maalinni kun amma argitee Waaqayyoo yommuu dubbatu hafuurri sagalicharra yookaan bishaanicharra balali'u sun sagalichaaf jireenya kenneefi wanti Waaqayyoo haa ta'u jedhu sun in ta'a jechuudha. Argitee sagalee fi hafuurri waliin hojjetu jechuudha. Kanaaf hanga Waaqayyoo dubbatutti hafuurri Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo irratti balali'a. Waaqayyoo yommuu dubbatu immoo hafuurri Waaqayyoo sagalee Waaqayyootiif jireenya laataaf jechuudha. Kanaaf bishaanicha akkasii akkasoo wannoo jettu egaa gara Abrahaam illee dhufte yoo ilaaltu waaqeffataan Abrahaam illee akka Oromootti namni dhadhaas dibnee dammas dibnee maal dibnee mukicha gooftaa koo dhadhaa kana naa kennite muka kanas naa kennite jedhee namni waaqa samiirra jiru maqaadhaa waaqa mul'anne ati hafuura jedhee waaqeffataan yommuu nu jedhu waaqa hafuura ta'e waaqeffachaa jira. Bocee waaqni kiyya kana fakkaata jedhee fakkii 74 manatti hin fannifanne lagattis hin fannifanne hin jiru waaqeffataan fakkii maal qabaa? Simboolii kan miidhaa peenxeellee waan tokko hin qaba tokko tokkotti miti. Namni utuu abbaa ilma hafuura qulqulluutti namanee jireenya qaba jettee yaaddaa? Maal seeti? Namni waaqeffachuu fi jireenya qabaachuun garaagarummaa guddaa qaba. Waaqeffachuu jechuun maal akka ta'e beektaa sabni Israa'eluu amma osoo jireenya barabaraan argatiin waaqeffata bara. Karaa seeraa moofaatiin aarsaa ofiin godhataa. Galata hin galfataa waan garaagaraa godha. Sabni kana dura jiru sun waaqeffachaa dhufe. Jireenya barabaraa qabaa hin qabu. Garuu fakkeenyaaf waldaa tokko keessa namni jiru hundi fayya jetteen amanuu hin dandeessu. Garuu dhufee waaqeffata. Miti. Kanaaf argitee fayyuu jechuun waaqeffachuu jechuun miti. Wanti nuun galle amma beektaa? Kanaaf amma xiqqoo walitti fiduudhaaf gatii baay'ee si kafalchiisa. Barumsa baay'ee uummanni kun immoo dhaga'uudhaaf xiqqoo nama rakkisa. Ana banagaraachillee maalinni namoota baratan namoota gurra qaban namoonni kitaaba qulqulluu sirriitti kitaaba qulqulluu qofa osoo hin ta'in kitaabota garaagaraa dubbisan na jaalatus hin dubbisus hin dhaggeeffatus naa bilbilus. Turriyyee mandara keessaa kun immoo na arrabsa. Namni maaliin argitee beekumsa isaa saniin immoo arrabsuudhaan kafar godha wallaalummaa isaa san jechuudha. Waaqeffachuu jechuun garuu fayyuu jechuu miti. Digalee worship gochuun kanaaf namni worship godha kan fayyu baraatee amma fayyee jira jettee amantaa achi immoo deemnee wal agarra jechuudha. Tokko tokko ammoo fuudhee ati hin fayyine naan jedhaadhaan miti isa immoo achi deemnee wal agarra. Digalee kanaaf gara Abrahaamitti illee dhuftu Abrahaam muka wayii jala taa'ee Waaqayyo gara isaatti akka dhufe yoo jedha. Oromoon illee muka jala waan waaqeffatu waaqa isaa maqaa dhaatu qaba. Gara Kiristoos Yesuus yommuu dhuftu immoo gara kakuu haarawaatti illee Kiristoos Yesuus waggaa 30 eega guutee booda gara wannoon deemni jalqaba. Gara tulluun baane. Gara lagaa gadi bu'e. Achitti deemee waaqa isaa abbaa isaa galateeffatee cuuphamee gabee booda gara tulluutti gagaa Oromoon illee irreecha malkaas irreecha tulluus qaba. Gooftaan Yesuusis gara tulluutti ol ba'e jechuudha. Waan walitti fidu qaba. Kuni fayyinaaf garuu fayyinaaf wannoo ta'aa miti. Digaleemi garuu walitti dhufeenyi isaa baay'ee walitti dhiyaataa jedheen. Phaawulos faallee laga maddiitti akka barsiisan kitaaba qulqulluu hojii ergamtoota irraa yommuu dubbisnu namni kitaaba qulqulluu dubbisuu hin argata. Laga maddiitti warra Filiphisiyoos natti fakkaatanii achitti sassaabamanii osoo waaqeffachaa jiran achi deemee mee warroonni ergaa qabdan waan hin jettan sagalee Waaqayyoo nutti himtan jirtu jennaan Phaawulos dafee harka baasee jira jedhee sagalee Waaqayyoo lallabe achitti laga daariidha jechuudha. Kanaaf takkanaa kun kitaaba qulqulluu wajjin walitti jira jechuudha. Amantaan Itoophiyaa keessatti amantaan hunda dursuu hangafni amantaa waaqeffataadha. Kanaaf itti bu'uun qabnu kabajuu qabnaa jedhin aman.
Guddaa galatoome iddoo tokkotti maal jettee haasoftuun dhaga'ee ani waaqaa gadii garuu immoo uumamaa oli jetteetu haasoftuun dhaga'e. Maal jechuu barbaadde? Sirriidha maarree. Ani waaqaa maal jedhanii laala yeroo tokko namoonni wanta ati hubatte sana hin hubanne jechuun ati dogongorte jechuu miti. Namootatu bakka ati waan hubatte san hin geenye jechuudha. Yeroo tokko biyya kana keessatti akka waldaas akka biyyaattu yommuu ilaaltu wanta ati irra geesse san namni godhee barbaadee riiferansii garaagaraa dubbisee argachuu wanna doofummaa duruma qabatee san wallaalummaa san irratti dirriq jedhee isumarratti goggogeet kan kee haarawaa kana beekumsa haarawaa kana si harkatti busheessaa si harkatti arrabsaa garuu barati fala qabdee fi dhufte qoricha qabdee fi dhufte gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu ilaaltu beekumsa haarawaa qabatee dhufe. Beekumsa haarawaa qabatee dhufeet biyya kanarratti osoo barsiisaa jiru kun seexana of keessaa qabdaa jedhan. Seexana isaan keessaa baasaa isaan immoo seexana of keessaa qabda jedhe. Inni kun immoo maatiidha kun. Maatiin maal jedhu mucaan keenya kun maraachuun oolu jedhaniiti akka maraataatti isa ilaalan hidhuudhaaf barbaada jedha wangeela Maarqos irratti. Kan maraataa meeqa fayyise san akka maraataatti ilaalan argite beekumsa haaraa biyya kanarratti fiduu jechuun maraataa jedhamuudhaaf murteeffachuu qabdu. Sii galeeme jecha akkanaa kanallee sodaachuu hin qabdu. Abdu'aan laqqool siin jechuu danda'u. Garuu ati waan beektu qabda. Waan amante qabda. Waan siif galee jira jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana yoo ilaaltu Kiristoos kan fannises kan fannisames akka isa fannisan kan godhes barumsa haaraa kana qabee dhufe. Baay'ee kana waan baay'ee kun duuba dhalatee akkamitti akkana yaadama namni osoo Abrahaamiin dhalatiin nan jira yoo jedhuun haa kaam akkamitti duuba dhalatee kun gana waggaa 50 iyyuu hin guunne ati maal jedhaniiti gadi buusan. Kanaaf yeroo tokko wanti nan dubbadhu dhugaadha namni haala itti hubatu garuu immoo isatu xiqqoo rakkisaadha malee dhugaadha ani waaqaa gadi uumama olii dhugaadha waaqayyoo erga uumama uume booda namaan akka bitu akka bulchu biyya tana addunyaa tana biyya lafaa tana akka bitu namatti kenne hangoo jechuudha. Kanaaf ani simboolii waaqayyooti the high copy of God ani bulchaa biyya lafaati bakka hin jirutti ani waaqa amma bakka kanatti ani waaqa jechuun bakka hin jirutti anatu hooggana jechuudha bakkee kana. Anatu hooggana anatu bulchaa kana kaasee asii hoon achi darbu ani waaqa kanarratti. Jechuun anatu hoogganaa jira gavarni gochaan jira jechuudha. Aangoo kan eenyu sii kenne isuman naa kenne. Nama biraa miti mootummaan illee naan kenne isan naa kenne bakka hin jirutti ani waaqa. Bakka ammaan taa'e kanatti teessoo kanaaf ani waaqa. Naaf bitamaa jira jechuudha. Sii galee kanaaf uumama irratti ani waaqa waaqayyoommoo samii irratti waaqa anaa oliin jechuudha. Ani immoo isaa gadi jechuudha. Isarra kan tare wanti hunduu anaa gadi jechuudha. Lamaffaan nama qofaa miti jechuudha akkuma duratti sitti hime. Fakkeenyaaf namni gooftaa Yesuus Kiristoos amanee fakkeenyaaf new creation isa jedhamu uumama haaraa jedhama miti uumama haaraa jedhama. Eenyuyyuu Kiristoos yoo ta'e maal ta'a? Uumama haaraadhaa jedhama. Uumama haaraa jechuun bara uumama 26 san keessa kan hin jirre jechuudha. Ani baay'ee kanatu na boonsa beektaa yeroo tokko ani amma wanti Kiristoositti amanee naaf gale kun haga xurii qeensaa biyya lafaa kanarratti wanti natti dhufu kan nan sodaachisne kanatu naa gale. Sii galee an uumama haaraa jechuun bar waaqayyo waggaa 2023 addunyaan egaa uumamtee waggaa 6,000 gara 7,000 miti. Egaa 6,000 booda yookaan 5,000 booda waaqayyo dhufee uumama haaraa uume jechuudha bara. Ana inni sun si inni sun jechuudha. Seera uumaa irratti uumama 26 miti gara 26tti akkasitti uume. Isa dabalatee kaa waggaa 5,000 lakkoofsisee 5,000 booda immoo Kiristoosiin ana uumama haaraa godhee na uume jechuudha. Ani baay'een ajaa'ibsiifadha waan kana. Baay'ee yeroo tokko na utaalchisa na gammachiisa yuunikiidha jechuudhaan. Uumama haaraa jechuun garuu in Christ jechuun Kiristoos keessa jirta Kiristoos keessa jira. Maqaa Kiristoosiif makaa namaati jechuudhaan. Jechuun maqaa waaqayyoo fi makaa namaati jechuudhaan.
Nama qofas miti ani. Isaan immoo Maal akkamitti jechuudha nama qofas miti. nama qofas miti waaqas. Waaqas gooftaas yaali. Macaafni qulqulluun hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ilmaan Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'aa jedha. Maal Kiristoos Ilmaan Waaqayyoo jechuudhaaf Waaqa jechuun walitti dhufeenyi isaa gidduu jiru maalidha? Waaqa jechuun ani bara wanti naan galle iddoo ofii kenninu maaliif xiqqeessinaan iddoo Waaqayyoo nu kenne irra maaliif hin teenyinu? Amma fakkeenyaaf seexaanni waaqa biyya lafaa kana jedhame miti? Miti? Jedhame miti? Jedhameera. Yeዚህ ዓለም አምላክ jedheen Waaqayyo. Seexaanni Waaqayyoo jedhamu namni amanee ameen ka jedhe fakkii Waaqayyootti namni uumame ati Waaqayyoo jettu maaliif sodaata? Ani bari gaafii natti ta'a. Mee amma immoo situ Waaqayyootti dhiyaata moo seexaanaan Waaqayyootti dhiyaata? Seexanni boqonnaa lama qabaa tokko yeroo ergamaa turee fi erga gad darbatameetidha. Isa kamiin nama jaarta? Isa kufee kan kufee miti seexanni maal? Erga kufee seexanni diina Waaqayyooti. Diina Waaqayyooti garuu Kiristoostu dhufee barra የዚህ ዓለም አምላክ jechuun waaqa addunyaa kanaa jedhee ka maqaa isaa beekamtii kenneef Kiristoos ibar namaa miti. Egaa kafee tu waa'ee amantii keessaan bahin ati amma akka waaqa taatiitti kan dubbataa jirtu. Waaqa jechuun maal jechuu seetiin? Waaqa jechuun akkuma fakkeenyaaf hoogganaa jechuudha. Naagaleera. Bituudhaa fi aboon naa kennameeraadha yaadi kee. Haa ta'u aboo kana kan argatte macaafa qulqulluurraa waan dubbiftee dhugaa siif baamee itti amanteenidha. Sirrii miti? Iddoo tokko tokkotti immoo wanta macaafni qulqulluun akka cubbuutti lakkaa'amu yeroo hojjettuun argama. Fakkeenyaaf macaafa keenyarraa sirbituun mootummaa Waaqayyootti hin galtuudha. Ati immoo sirba yeroo garaagaraatti yeroo sirbitu waamichi silkii keetillee sirbadha. Ofii keetii yeroo sirbituun argama. Maal isaa xilta Amma immoo bakka kiliipii hojjetaa jirta. Amma immoo kiliipii sirbaa hojjetaa jirta. Yoo nu waggoroo baadhee. Akkamitti wal duukaan deemaa inni kun ani waaqa ofiin jechaa sirba sirbuun wal duukaan deemaa kafee. Maali Waaqayyo sirbaan wal jajaa jedha bar እግዚአብሔርን በዘፈን አመስግኑ jedha Waaqayyo sirbaan galateeffadha jedha miti. Sirba inni jedhamu sun yeroo tokko tokko akkaataa kontekstii kitaaba qulqulluutiin yommuu deemtu seera ba'uurratti natti fakkaata. Museen egaa ba'anii booda sabni Israa'el Museen taabota san gadi qabee bu'uudhaaf Aroon wajjin uummata gadhiisee yoo deemu inni turraan birrii warqii fi maal walitti qabaniiti jabbilee hojjetan. Jabbilee egaa hojjetanii booda sirbuu jalqabanii jedha. Egaa Museen achirraa hobuu sagalee sirbaa dhaga'ee sirbi kun jedhe sagalee sirba mo'ichaas miti sirba mo'ataas miti sirba mo'atamaas miti. Kuni adda jedheet kan waaqa wayitiif godhamaa jirudha jedheetti hubate Museen. Achi waan harka isaarra jiru san cabsee miti. Argitee waan nama tolcheedhaaf yommuu wannoo jettu yommuu sirbitu argitee xaa'ooti isa jedhamu san. Isa saniif malee akka Solomoo nama sirba sirbee jira. Solomoo nama faaruu wedduu caalu jedhami maaliif Solomoon jedhamu sun wedduu caalu jedha. Garuu waa'ee harma minaamina haasaa waa'ee hidhii minaamina haasaa miti. Hidhiin kee baay'ee mi'aa jedhan harmi kee akkana jedha baay'ee bakka nama ho'isa miti.